Ashamaa kan birtuu kabajamtootaa fi daawwattoota koo Dr. Obsaan jedhama. Egaa sagantaa keenya kan har'aa irratti gurraachina bobaa akkamitti balleessuu dandeenya kan jedhu kan ilaallu ta'a. Chaanaali kiyyaaf haarawaa taatan subscribe, like gochuun hamma dhumaatti na wajjin turuun barnoota irraa argattu. Yeroo hedduu gurraachinni bobaa keenya irratti uumamu dhibee yookiin rakkoo fayyaati miti. Gogaan keenya aduudhaaf yeroo saaxilamu akkuma gurraachatu bobaan keenya sababa garaagaraatiin gurraachatuu danda'a. Sababbii bobaan keenya gurraachatu keessaa inni tokko bobaa haaddachuu, kireemii rifeensa bobaa buqqisu baay'inaan fayyadamu, akkasuma dafqa bobaa, qilleensa dhabuu bobaa, seeliin bobaa keenya hedduminaan yeroo du'u, akkasuma immoo dodoraantii alkoolii irraa dalagamu hedduminaan fayyadamuun gurraachina bobaatiif nu saaxila. Gurraachina bobaa haala salphaa ta'een mana keessatti balleessuu ni dandeenya. Haa ta'u malee gurraachinni bobaa dhibee akaantoosis nigrikaans jedhamu irraa dhufuu danda'a. Yeroo hedduu gurraachinni bobaa furdina garmalee irraa uumamuu ni danda'a. Akkasuma immoo waldhabuu hormoonii akkasuma immoo dawaa garaagaraa fayyadamuu irraa akkasuma dhibee kaansarii wajjin wal qabatuu ni danda'a. Gurraachinni bobaa keessanii wantoota kana kan dhufu yoo ta'e gara mana yaalaa deemu ogeessa fayyaa wajjin mari'atuudhaan furmaata argachuu ni dandeessu. Gara furmaata isaatti yeroo deemnu inni dura dinnicha. Asiidiin dinnicha keessatti argamu dawaa filatamaa uumamaan argamudha. Kireemii gurraachina bobaa balleessuuf fayyadamnu irra fayya qabeessaa fi bobaa keessan kan hin miinedha. Akkamitti fayyadamuu dandeenya kan jedhu yeroo ilaallu dinnicha quncisuudhaan bobaa irratti riguun yookaan dinnicha daakuudhaan bakka gurraachinni jiru dibuudhaan daqiiqaa 10 hanga 15 tursiisuun bishaan ho'aa ta'een dhiqatuun fayyadamuu ni dandeessu. Guyyatti yeroo 2 kana godhuu ni dandeessu. Inni lammaffaan kiyaar. Kiyaar gogaa gurraachatee addeessuuf faayidaa guddaa qaba. Akkuma dinnichaa salphaatti kiyaar muruudhaan bobaa irratti riguu yookaan daakuudhaan guyyatti yeroo 2 dibachuun gurraachinni bobaa hanga badutti obsaan fayyadamuudha. Inni biraa immoo kiyaar daakuudhaan irdii fi loomii wajji makuudhaan dibachuun daqiiqaa 30 guyyatti yeroo tokko yookaan guyyaa tokko jidduu darbaa dibachuu ni dandeessu. Inni sadaffaan loomii. Loomiin antibaakteeriyaa jajjaba of keessatti qabatee waan jiruuf gurraachina bobaa fi rakkoo gogaa wajjin wal qabatu kamuufuu faayidaa guddaa qaba. Seelii gogaa keenya irratti du'an balleessuu fi bobaa qulqulleessuuf yeroo muraasaaf loomii bobaa irratti riguu fi daqiiqaa 30 erga tursiistanii booda bishaaniin dhiqachuu yookiin loomii irratti sukkaara dibuun torbaanitti guyyaa muraasa fayyadamuu ni dandeessu. Karaa biraatiin immoo cuunfaa loomii fi damma yookiin itittuu akkasuma immoo irdii walitti makuun daqiiqaa 10 tursiisuun torbaanitti guyyaa muraasa fayyadamuu ni dandeessu. Inni afuraffaan beeking soodaadha. Beeking soodaan seelii gogaa irratti du'an balleessuuf qaawwa bobaa keenya kan cufaman banuu ni danda'a. Beeking soodaa bishaanii walitti makuun dibata furdaa qopheessuun dibata kana bobaa irratti skarb godhuun fayyadamuu fi sana booda dhiqachuu huccuu gogaa taheen goggogsuun baay'ee isin fayyada. Akkasuma gogaa gurraachate addeessuudhaaf faayidaa guddaa qaba. Inni biraa immoo qola burtukaanaati. Dura qola burtukaanaa guyyaa muraasaaf aduu irratti baasuun goggogsuu fi daakuudhaan maankaa 2 bishaanii fi aannan wajji walitti makuudhaan furdisuu fi bobaa irratti maxxansuu sana booda daqiiqaa 10 hanga 15 tursiisuu fi bishaan qabbanaawaan dhiqachuu torbaan 2 fayyadamuu ni dandeessu. Inni biraa zayitii kokonaatiiti. Zayitiin kokonaatii viitaamin E of keessatti qabatee waan jiruuf miidhagina gogaatiif akkasuma akka dodoraantii uumamaattis fayyadamuu ni dandeessu. Zayitii kokonaatii bobaa irratti dibatuu fi daqiiqaa 10 hanga 15 riguu yookaan tursiisuu
kanas guyyatti yeroo 2 fi 3 itti deddeebisuun saamunaa fi bishaaniin dhiqachuu ni dandeessu. Inni biraa aananii faati asiidii fi viitaaminii aanan keessatti argamu gurraachina bobaa hir'isuuf ni gargaara. Akkasuma gogaa laaffisuu fi qulqulleessuuf faayidaa guddaa qaba. Aannan maankaa 2, daakuu maankaa 2 fi itittuu maankaa 2 walitti makuudhaan furdisuu fi daqiiqaa 10 hanga 15 bobaa irratti dibachuun tursiisuu ni dandeessu. Kuni faayidaa guddaa qaba bobaa gurraachate addeessuudhaaf. Inni biraa immoo acheettoodha. Acheettoon bobaa gurraachate addeessuu malee baakteeriyaa bobaa keenya irratti foolii badaa uuman ajjeesuu fi soorachuun bobaa keenya qulqulleessuuf faayidaa guddaa qaba. Daakuu ruuzaa acheettoo wajjin walitti makuun furdisuu fi bobaa irratti dibatuun daqiiqaa 10 hanga 15 tursiisuudhaan bishaan ho'aa ta'een dhiqachuun bobaa gurraachate addeessuudhaaf faayidaa guddaa qaba. Kanas manatti yaaluu ni dandeessu. Inni biraa daakuu shumburaati. Dura daakuu shumburaa maankaa 2, itittuu maankaa 2 akkasuma loomii itti cuunfuun irdii wajji walitti makuudhaan bobaa keessan irratti dibatuun daqiiqaa 30 tursiisuun bishaan ho'aa ta'een dhiqachuu ni dandeessu. Kana guyyatti yeroo 3 yeroo qabaattan itti deddeebisuu ni dandeessu. Yeroo salphaa ta'e keessatti jijjiirama arguu ni dandeessu. Egaa kabajamtootaa fi daawwattoota koo sagantaa kiyya kan har'aas irratti xumureen jira. Akka irraa barattan abdiin qaba. Warroonni chaanaala kiyya faaraa taatan subscribe, like gochuun barnoota yeroo yeroodhaan ani isiniif gadhiisu ilaaluu fi irraa barachuu ni dandeessu. Sagantaa kiyya kan har'aas irratti xumureen jira. Fayyaa argadhaa.